صلوات الله وسلام الله على نبيك وخير خلق الله. صلوات الله وسلام الله على نبيك وخير خلق الله. بسم الله جل قدر الرحمن الرحيم رحمة ما سار. الحمد لله نعم سندر قالت عيساتي كنوك haadhatii cinaannaa awwaalaa waan jetteef jecha achitti barbaada. Maatii dha bakka dhaamsaysi osoo ishii lubbuun jirtu dhaammatteetti akka awwaalamtu waan barbaadan isaatti akka obboleettiinsi kanaafuu haaloon Finfinneetti awwaalamuu qabdi. Oromoof qabsooytee Oromiyaaf qabsooytee Oromoof qabsooytee illee Oromiyaaf qabsiistee illee hanqa jirtullee Oromoof jiraattee isiin tanaaf jennaan isiin irraa achin awwaalaa waan jetteetti Finfinneetti akka awwaalamtuun barbaadan. Oraan dura Oromiyaa Finfinnee taallan amma hanqa jirtus Oromoof jiraattee hanga jirtus qabsooytuudha waamee qagaa dabarsitee isin waan isin deddeebinee isinitti arrawaata ka dubbachuullee hin danda'ani tanaafuu Finfinneetti handhuura Oromootitti haadhatii biranna awwaalaatti haatisiitis Finfinnee kolfetti awwaalamte achuma haadhatii biranna awwaalaatti dhaamsa kanaan dhaammattee baatee afuriin bira taa'ee dhukkubsachiisu jira dhaamsa kanaan irraa dhagee dhaamsa kanaan uummata Oromootiif dabarsaaf obboleettii siiti ilmoo haadha isiiti Halloo haadha biyyaa halloo haadha firaa yashee aartii sabaaf argite gidiraa kutattuu onnattuu qabsooftuu namoomaa weellistuu tokkummaa walleewwan waloomaa baricha dukkanaa baricha cillimii bara aartiif afaan balleessan hillimii baratti qubee'oo waamuu yakka guddaa afaan Oromoodhaa weelliste waan hundaa weelluuwwan warraaqsaa kan aadaaf bohaartii sagaleen dabaaltee nuuf guddiste aartii waggaa meeqaatama wareegde barakee aartii afaan keenya godhatte garakee ofii kee dagattee saba keef jiraatte aartii sabaaf rakkoo dhibee meeqa baatte dhukkubsachaa baattee aartii kee ganamaa utuu hin boqatiin gaaf tokko akka namaa utuu dhukkubarraa hin argatiin fooyyee wayyoo qajeelteere yaa giftii shaggooyyee dhibeensi cabsite si galchite suuqa sireerraa tuun ka'iin seenteere san Asligi yawan jedhuwana yaada chiifte akka jenna sila dubartiin maan asirraa dannastee ammoo taa ofii ammoo asitti qabdeetiniin dhiiratti as qabdee akkana godhattu ammoo tiniin maaluma wannisu ata jara namaanu dubartii ammoo tiniin osoo gubbaa gaddannastu jala deemtu jira nu gubbaa laallaa isiin jala jirti nu gubbaa soinaa gubbaa gara dannasti jala jirti isiin kanatti hafatte dhiirri gariin maqaa nun balleessina maqaa dhiiraa nyaatina paantii ammoo tiniin paantii surreen aga jilbaatti paantii sanuu paantii osoo qaban jittu akka festaala ammoo tiniin zamana tokko riktanii ka suuqii osoo ati suuqii gadi hin bahin jita paantii gadi rarraasaa dubartii ammoo duubaan paantiin irraa gadi wanni ta'a dubartii waliin akkana godhata. Afaan harka duwwaa ishee qabaatee goositu wallaahi qurxummii kenni kottu. Maali wanni sun jedhaa si dhufaa sadiin argine ati viidiyoo sana sirratti argine. Ameerikaan keessatti doolaara doonii guurtee dilibireetu yoo har'a ishee kan ta'an lama ceeno. At gabam wallaahi at gabam. Beerayyuu kennaa oolta miti himalta yoo nama sheekatti kanatti birri kee beeratti mala sheekatti bahu hin seentu qabana deem bakka biraatti Ameerikaa jiraatte kanaata jiraatte asli biraatti hin malee namni sodaatu at gabam wallaahi alaas gabam. Biyyanni sun as gabam. Min taamata. Wallaahi osoo barbaadeen kolbe asli na kolbe osoo barbaadeen kolbe bakka. Abba ummata Oromoo kana baga rabbii saba Oromoo nu godhe yoo garatti enne waliin teennu waliin haasofnu walitti gammanna dhuga dhugama waliillee dandeenye nyaanni ka amma mana galuu fi amma maktabaa jira mana kitaabaa jira mana darsiiti kun hin baane baraa gadi mucaan isin argitan kun taraawiyya waggaa 3 masgiida Hamzaatti salaachise haafisa Quraanaa Aya feetan gaafadha bakka kanarra qare yoo jedhanii nin qara suuraa haala Imraan aya 27 irraa qare yoo jedhanii achi kaasee qara wallahi rabbii kiyyatti kakadhe
Jamal jedhama rabbi umrii isaa Waaya gabaabaa tokko qara yaani kamar ko qaama nu bira jiru qara yaani. Jamal ko taal foto gaafa faaya namni tokko gaafadha. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ko tura Jamal rabbi umrii isaa kaa'uma rabbi sii kenne rabbi sii rabbisa quraana. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salam warahmatullahi. Dr. Asli fi Sheikh Arabi fi hundi keessanuu baga jiraata. Mashallah yeedi gaafannaa ka irraa dhageeffanna. Gaafadhaa tafa. Ayyee. Suura Al-Imran aya 122 irraa qara. Aya 122. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اذهب Isin haqa isii beeyna, qiimaa isii beeyna, waan isiin nu taate beeyna, bobaa jala kaannee deemna. Osoo naa tolte shaalii irra dhahee deema. Akka zambeelli qabatee deema. Akka borsaa kiisii duuba kaatanitti kiisii duuba kaatee deema osoo naa tolte. Akka borsaa kiisii duuba kaatee fannifatu kanatti akkasittiin deema osoo naa tolte. Dr. Asli waa jedhuu barbaade inshallah waa jechuu barbaade. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم من كان آمنا في سربه معافا في جسده وعنده قوت يومه كأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها يا رسول صلى الله عليه وسلم. واني جدو بربادي رسول حديثة كان كيست نمني ما في ذا كيست نجاته كجند كيس جرو كيست نجاته كسودان تكست أرجم نعم والله نجيني جيرانن وليت أفني دعائي كأني دعوة ليقوني أكتي جمني كل فيني تبني يجوده. حديث بروكيسة الرسول صلى الله عليه وسلم من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منا جاء أمري إنما ربت مني كمسلمان من إسهيات وبوليسني إسلاما تقومي أمون من إسار ديغمون لبون نما غلافتمون كيستين تاقا من نور راهيم تيجي رسول صلى الله عليه وسلم فكينما ربت أماني يرو فكيسا مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر جسده بالسحر والهمة يا رسول صلى الله عليه وسلم. والله دكتور أصلي كنا إدوس جالة لأول مرة جل كباب منك يردن السيني وكنت من ددكا إدو قلتومي واني جلتو بربادي واني قلبي كي نجابسي نتدقامين يا أجيسي بكوت الددا إدو غريب أرسيت نور رتلي دباسو جر دعاء اللي قلو جر. رسول صلى الله عليه وسلم نمني ربي أماني أكاكامة كوتي جان مي فكيني كان حلال فكين نما ربي أماني أكاكامة كوتي مالته كيستي والجالته كيستي